Ashama harka fuuna jirtu kabajamtoota fi jaalatamtoota keenyaarraa qophii addaa qabannee isiniif dhufnee jirra. Qophii addaa keenyarraatiin jechoota dinqisiisoo fi akkasumas jechoota ijoo Jawaar Mohammad yeroo imala galatoomaa gara biyyoota Awurooppaa fi Ameerikaa, Jarmanii fi Neezerlaandii fi Faransaayitti imalee dubbate dubbii ijoo fi akkasumas dubbii dinqisiisoo inni dubbate qabannee isiniif dhufnee jirra. Marri ankaa qophii kana qopheessuun isin wajjin ta'u Tulluu Showdha. Tulluu Show subscribe, like, share gochuudhaan yeroo hundaa'uu Tulluu Show filannoo keessan haa ta'u isiniin jenna. Jawaar Mohammad gaafii namoonni mana keessaa gaafataniif yeroo deebisaa kennu gara biyya hangalin namoonni naan jettan baay'eetu jiru. Akkasumas gaafii kanas naa kaaftanii jirtan. Lubbuun tiya lubbuu Oromoota hin caaltu. Yeroo bal'innaa ummata wajjin jiraadhee yeroo gadadoo fi rakkoo ummata irraa hin dheessu. Ummata kiyya rakkoo inni argu wajjin arga. Biyya faranjii taa'ee amma booda ummata kiyyaaf hin dubbadhu galeetiin qabsaa isaaf qabsaa. Rakkoo inni biyyatti argu anis wajjin arga jechuudhaan Jawaar Mohammad deebisaa laata. Yaayyuu itti fufuu Jawaar Mohammad an yeroo rakkinaa ummata kiyyarraa dheesse yeroo bal'innaa wajjin jiraachuu waan hin barbaanneef rakkoo fi gadadoon dhiphoon ummatarra ga'u anallee narra haa gayu. Lubbuun tiya lubbuu Oromoota guyyarraa kaan beelaan kaan waraanaa dhumanii hin caalu jechuudha yaayyuu waacifatee dadhaban. Ittuma fufuudhaan Jawaar Mohammad yaayyuu gaafatame ati waan Hacaaluu maaliif hin dubbanne jechuudhaan namoonni gaafii dhiyeessaniif Jawaar Mohammad yeroo deebisaa kennutti dhimmi Hacaaluu dhimmi obboleessa kiyya Hacaaluu afaaniin waan dubbatame gumaan isaa ba'uu miti waan ta'eef ani har'a bakka gumaa Hacaaluu baasu hin jiru. Waan afaaniin dubbadhee boru gumaa isaa baasurraa na sakaalu waan hin barbaanneef yaayyuu callisuu filadhe jechuudhaan deebisaa laata. Ittuma fufuudhaan Jawaar Mohammad gaafii gaafatame. Ati maaliif waraana bilisummaa Oromoo hiikkachiistaa jechuudhaan namoonni yeroo gaafatan. Ammallee karaa nagaa jetta Abiyyiin karaa nagaa hin barbaadu. Namichi qawweetti amana. Nutis qawwee yoon qabaanne qawwee dhabaa keenyaaf asii qorra keessa bullee si baafachuu dadhabne jechuudhaan yaayyuu namoonni gaafatan. Jawaar Mohammad yeroo karaa deebisaa kennutti nuti yeroo karaa nagayaa qabsoonna jechuun namoonni qawwee qabatanii bosona seenan. Waraana keenya dhiisiitii diinaayyuu dhugaa hin qaban jechuu keenyaa miti. Dhiibamuu siyaasaatti, cufamuu karaa nagayaatti, dhabuu mirga isaatti kanatu bosona seensisee. Kun immoo qawwee osoo hin taane gatta'anii mariidhaan nagaan akka bu'uu barbaanna malee dhugaa hin qaban jechuu keenya miti jechuudhaan deebisaa laate.